So oduu Prezidaantiin Ameerikaadhaa biyya UK jira. Guyyaa lamaaf deemaa achitti walgahii adda addaa gaggeessaa jira. Yeroo taanis golfii taphataa. Akkasitti guyyaarraan tanaa yeroo Prime Minister Ingiliz wajjin marii godhan haalata ummata Falasxiinii fi rakkoo ummata Falasxiin kan beelaan dhumaa jiran kanarratti gaaffii fi deebii miidiyaalee wajjin godhaa ture. Kanuma keessatti akka nuti gargaarsa guddaa nutu godhaa jira, biyyoottan biraa akka keenyaatti gargaarsa godhaa hin jiranii yaadachuun balaaleeffannaa fi qurramtii takka takkaas dhiheessaa ture. Gama haaniin isaanuma warri meeshaa waraanaatii fi lola kana gartee akka ummata Falasxiin kanarratti karaa bal'aadhaan irra deemaa jiru gargaarsa godhaa ha jiranii. Duuba gaan nuti miliyoona 60 ol gargaarsa kanaaf kanninee jirra. Beeltii silaa dhaabbachuu qabdii biyya san keessaa. Ji'eetii afaan tokkoon immoo as deebi'ee dhugatti gartee beeltii biyya san keessa jirtu akka malee nama gaddisiifti. Guutumaa guututti biitti san akka malee baddee jirti. Ummata san gartee rakkoo isaan keessa jiran kana biyyoottan biraatis nu cinaa dhaabbatanii gargaarsa godhuu qabanii je'eetii dubbachaa ture. Gama kanaan inumaatu Prime Minister Ingiliz isa bira dabreeti akka yaada isaatti ummanni yeroo ammaan tanaa Falasxiin keessaafu Falasxiin Gaazaa keessa warra jiruu fi warri West Bankiitis rakkoo hamtuu keessa akka jiran irra deebi'ee isaa wajji wal dhabaatiti miidiyaa duratti himaa ture. Prezidaantii Ameerikaatti wajji wal dhabaa jechuudha. Yaada adda addaa haasawaa turan odoo gartee kaameraa tokko dura dhaabbachuu jiranii wanni inni jechaa ture waan biraati, wanni Prezidaantiin Ameerikaa jechaa tures waan biraati. Hammam takka inumaatu gartee oduun tuni akka jettutti Starmer yeroo gartee Prezidaantii Ameerikaatti wajjin walgahii dhuunfaadhaa godhan lola Falasxiin kanarratti akka gartee qaceellotti isa kana dhiibbaa irra kaa'ee jira. Akka gargaarsi ummata Falasxiiniifis dhiyaatu lolli kunis akka dhaabbatu irratti kanafaa jaaniitii dubbachaa jiran. Gama kaaniin warra Ingilizillee gartee gaafatanii jiran akka isaan Falasxiin tana Firaansimmaa akka biyyaatti gartee hayyamtii kananniifiti September keessatti rakkanaayizi godhuuf deemanii isinoo waan kanarratti maal jettanii faajaanii gaaffii isa gaafatanii jiranii. Gaaffii tana gartee gabaabinatti gartee deebii takallee hin deebisne ammoo irra gartee caca'ee amma gartee biitti tuni rakkoo keessa jirtuu fi Ingiliz akka gartee Falasxiin gargaaruu qabduu fi akkasumas warreen Yuurooppiidhaa biraatii wajjinis marii godhanii kanarratti gargaarsa akka godhan je'eeti dubbachaa ture. Kanuma wajjin wal qabatee Prezidaantiin Prime Minister Kanadaatis guyyaa kana haasawaa godhaa ture. Haasawaa isaa kana gubbaarratti namtichi Maarkaarnii Hajaaniin namtichi kunis akka gargaarsi ummata Falasxiiniif dhaquu qabu je'ee dubbachaa ture. Keessaafuu yeroo ammaan tanaa namni beelaan akka malee dhumuusaa kana nuti irraa rakkachaa jirra. Yoo xiqqaate maallaqa Kanadaadhaa doolaara miliyoona 300 ol baafneeti gargaarsi biyya san akkan seenne dhoorkaa jiranii jeeti ifatti dubbatee jira. Kanarratti inumaatu gartee mootummaan Kanadaadhaa rakkoo ijoolleedhaa fi dhalaan akkana beelawaa jirtuu fi namni guyyaarraa beelaan dhumaa jiru kana akka gartee balaaleeffattu ammaasis akka waan dandeessu gootee rakkoo tanaaf furmaata gootu itti idee dubbatee ture. Akkasuma sanitti Falasxiin tana rakkanaayizi godhuu takkaa immoo hayyamtii biyyaatti gartee Firaansiin akkanatti gartee godhuudhaaf deemti jaanii warri miidiyaadhaa isallee gaafatanii turanii. Inninis waan tana akka gartee West Bankii fi Gaazaan rakkoo hamtuu keessa jiru irra deddeebi'ee dubbatee garuu immoo Kanadaan xiqqoo malee gartee akkuma Firaansitti akka hayyamtii godhuudhaaf yaada qabdu dubbatee jira. Garuu immoo jechoota bareedaadhaan gartee nutis akka Firaansitti ni goone jee hin dubbanne ammoo akka gartee karaa sanitti ichi dhiyaachaa jiranitti yaada isaa dhiheessee jira. Akkuma beeytanitti
Firaansii fi Kanadaan hariiroo dheertuu yeroo dheertuutti waliin qaban inumaatu Kanadaa keessatti isteeta gartee takka provinsii akka Quebec jedhaniinitu jira kan afaan Frenchii afaan official language itti ta'e jechuudha. Afaan Frenchii itti haasawanii akkasumas afaan Ingiliffaa afaan sadaffaa afaan lamadaati. Akkasumas itti namni Prime Minister Kanadaadhaa ta'u yeroo hedduu afaan lachuutu haasawuu danda'u qaba. Afaan Frenchii fi afaan Ingiliffaadha. So sababa saniin gartee innilleen hariiroo France tanaa wajjin waan Ingilizii fi waan Firaansii fi Kanadaan hariiroo bal'oo walitti qabduuf jecha inninis gartee karaa Firaansii kana jalatti achi siqee political coverii biyya Firaansiin biyya Falastiin tana hayyamtiin kannaa fi waan ni jedhu oduu amma dura deddeemaa turteerraa. Keessaafuu karaa social mediaatii fi warreen independent journalistii jedhaniin ifatti gartee yaada kana irra deddeebi'anii dubbachaa turan. Garuu guyyaa kana akka gartee inni dubbate sanitti inumaatu gartee Kanadaan amma itti yaaddee furmaata rakkoo uummataa kana bikka isaan keessa jiran irraa nyaataa fi waan adda addaa geessuu fi malee karaa gartee biyya Falastiin tana recognize godhuu irratti deebii guutuu ittiin deebisne ammoo akka xiqqoo malee gartee karaa sanii dhiyaachaa jiranitti dubbatee jechuudha. Tanaaf wajjin wal qabatee qabxii takkaatu jirataniin itti da'uu barbaadu eessa jirti? Okay. Tanaaf wajjin wal qabatee qabxiin itti da'uu barbaadu warreen uummanni dhaabbanni mirga ilma namaa kan jedhamu kan biyya Israel keessa jiru. Kan inumaatu yeroo dabartee hayyamtii qofa warri gartee hayyamtii qabu kan Gaazaa keessa deemee takka immoo Gaazaa fi West Bank keessa rakkoo uummanni Falastiin kun keessa jiru ifatti karaa addunyaadhaa as baasaa jiran dhaabbatoota biyya Israel kan mirga ilma namaa gajaanii warra gartee human rights jechuma isaaniiti warreen kanaatutu yeroo hedduu gartee oliigat deemee waa'ee Falastiin kana addunyaatti dhiheessaaf. Warreen biraa akkuma beektanitti hayyama hin kennaniif ammaasis yoo gartee isaa warra Falastiin illee ta'an warra Hamaas wajjin walitti hidhaadhaa jaaniiti karaa saniin rakkoo hamtuu keessa naqanii nama cinaadhaas gartee ajjeesaa turanii inumaatu gartee akkuma qabdanitti warra hospitaalaatii fi daleeyduu warra humanitarianii fi waan biraatu warra Falastiin biyya Falastiin keessa jiru irra hedduusaa sababa lolaa kanatti nama hedduu fixaa turan. Dubagaa dhaabbanni kun guyyaa irraan tanaa oduu addaa baasanii jiran. Oduun isaan baasan akkuma gartee gubbaa kanarratti dubbistanitti mootummaan Israa'el biyya Falastiin keessatti akkaawu Gaazaa keessatti genocide godhaa jirti jedhaniiti dubbachaa jiran. Wanni kuni waan amma dura gartee miidiyaaleen gurguddaan addunyaa hundinuu irraa haasawaa jiran akkasumas sangaa warri aktivistoonni gartee bikka akkuma gartee warri independent journalistii ta'anii fi aktivistoonni warri Israa'eliif hin hojjenne irra hedduun isaanii yaada kana miidiyaa irratti yoo xiqqaattee amata tokko guutuu dubbachaa jiran. Garuu immoo guyyaa irraan tana hogguma gartee dhaabni biyya Israa'el kan human rights'dha gartee mataa isaatiifu mootummaan Israa'el akkanatti kunoo Gaazaa keessatti genocide godhaa jirti jedhanii hogguu dubbatan waan akka malee addaati oduulee adda addaati amma duraati irraa jechuudha. Akkam jettan kanarratti waliigalaa jirraami? Na hordofaa jirtan yoo na hordofaa jiraattan gaa taap godha harka keessaniin mallattoo naa kannaa gartee kana nama na dhagoo jirutti mallattoo naa godha chaalenjeena mallattoo godha akkasii dubbiin tuni gartee laaftutti laalamuun qabdu maaliif dhaabbanni tokkichi takkaa'u dhaabbanni lama jarri kuni dhaabbanni lameen nagayaan Gaazaa keessaa gartee information adda addaa harkatee gabaasu jiru. Kanuma gartee dhaabbanni kuni gama kaaniinis kanuma isaanummaan kun warra Israa'el ta'an warruma Israa'el kanallee ta'anii yeroo takka ifiifuu carraa hin harkatan Gaazaa keessa seenanii hojjechuudhaaf. Akkasuma sanitti West Bank keessaas lola addaatu deemaa jira.
Saniifuu keessaafuu gartee yeroo ammaan tanaa kiraayisisii akkanaa kanarratti gartee isaan dhaabbatanii dubbachuun isaanii seenaa addunyaa gartee ammaan tana nuti keessa jirru kanaaf waan duraati. Ammaasis yeroo hedduu mootummaan dhaabbannummaan fedhee biyya isaatiif gartee hogguu hojjetu akka biyya isaatirraa hogguu hojjetu biitti isaanii hogguu biyya biraatti hojii wal loltu biyya isaanii deeggaran. Jarreen kun ammoo haqa lafarra jiru ammaan tana dubbachaa jiranii jechuudha. Gama kaaniin ummatuma Falastiin kanarratti biyyoottan akka Joordanii fi Qatar faanis nyaata guyyaa har'aan tanaa xayyaaraan ummata Falastiin kanaaf bubuusaa jirraa jedhanii miidiyaaleen gaggabaasaa jiran. Wanni tanarraa gartee hedduu nama ajaa'ibsiisu nyaanni makiinaa gurguddaadhaan hedduutu karaa biyya Ijipti seenee jira. Nyaatonni kuni akka gartee Gaazaa ol hin seenne Israa'el dhoorkaa gama kaaniinis Ijipti dhoorkaa odoo jirtu nyaata immoo xayyaaraan gartee gubbaarraa xayyaara 2-3 naquun kuni dhugatti gartee ummata miiliyoonaan lakkaa'amu kan beela hamtuu keessa jiru kan aduun dheebuudhaan fixaa jirtu kan dhumaa jiru kana nyaanni kuni gartee gayaa hin fakkaatu. Haa taatu malee hanqumaan xiqqaan kunu gartee yoo seen yoo nyaatuma ta'e nyaataa fi ammaasis dawaa fi waan adda addaa guutee gartee yeroo hedduu nyaanni nu gayaadhaa miti dawaan faan gartee nyaata booda jechuudha. Dubagaa kanaan silaa gartee nyaata karaa gartee makiinaadhaatiin kan boordara Israa'elii fi Ijipti irratti gartee qabanii jiran takkaa'u Gaazaadhaa fi Ijipti irratti qabamee taa'u jiru san silaa akka jirutti naqanii fi inumaatu furmaanni guddaan isaani. Kanammoo ammallee mootummaan adda addaatillee dhiibbaalee godhaa jiran akkasumas akkuma gartee warri Fortillaan kan markabni guyyaa dheengaddaa akkasitti karaa gartee Gaazaadhaa dheena jaanii live streamii intarneetii irratti garsiisaa turan san sababni gartee jarreen san waan kana godhaniifis akka gartee dhiibbaan mootummoota addunyaa tanarra godhamtee nyaanni ummata kana dhaqqabuufi. Saniifuu jarreen san lubbuu warri gartee aktivistoonni san lubbuu isaanii karaarra kaayanii akkasitti markabaan kan gartee boodaguu isaan Gaazaa dhiyaatan mootummaan Israa'el isaan reebdee kaanis fuutee hiitee kaanis dipoortii godhaa jirtu kana hojiin isaan gartee lubbuu isaaniitti karaarra kaayanii gartee godhantuni furmaata argachaati jirti. Inumaatu waan gaariidha hara tokkoon namni gartee murtaawee akkanatti qophii kanaa tana godhee yoo gartee ijoolleen xixiqqoon muraasnii fi akkasumas shamarranis yeroo ammaan tanaa sababa jara kanaatiin lubbuun isaanii habaatu taate dhugumatti seenaa guddoodha. Garuu immoo akka gartee miidiyaaleen adda addaa odeessaa jiranitti ammallee Israa'el lola kana hin dhaabne. Walleenuu hamma gartee guyyaa tokko guyyaa lama lolli kun yoo amma nyaanni isaaniif seenu jedhanii yoo dhaaban yeroo takka takka gartee yeroodhaaf bireekirra jirtii jedhaniitillee numa dubbatan waan akkasiitillee numaan arke bireekirra jiraachuun kun sa'a muraasaafis ta'uu ni danda'a. Takka ammoo sa'a 5 sa'a 8tiifis ta'uu ni danda'a. San booda gartee nyaanni dhadhaqeef boodaas waraanni lola ittuma deebi'aa jechuudha. Ammaas nyaanni isaaniif dhaqu kunu nyaata gayaadhaa miti. Nyaata gartee hedduu nama hin geenye namni gartee beelarra jiru nama hedduudha. Keessaafuu guyyaa 40 dabree kana keessa takkaa'u baatii 4 dabree kana keessatti yeroo nyaanni tokkolleenu karaa Gaazaadhaa seenaa hin turinii jechuudha. Saniifuu nama hedduutu gartee ammallee irraa dubbachaa jira. Sooshaal miidiyaadhaa fi miidiyaalee adda addaa irratti illee oduu tana fardeessaniiti hiriira gurguddaa irraa bahaa jiran. Qabxii itti aantu tana. Okay. Qabxiin itti aantu guddoon tan biitii Iraan yeroo ammaan tana dippiloomaasii isiin godhaa jirtu. Saniititu warreen addunyaadhaa kana irratti dudubbachiisaa jira. Mootummaan Iraan dippiloomaasiin isiidhaa bikka lamatti adda baatee akkuma gartee na duuba gartan kanatti
yeroo ammaan tana warra walgahii Shanghai Cooperation jaaniniitu jira biyya Chinaatti. Walgahiin tuni walgahii warreen biyyoottan dhihaa dura dhaabbatu jechuu gabaabinatti. Warra bahaa gartee warra akka biyya Chainaatii fi Raashaa fi akkasumas warra humnoota gartee akka Iiraan kana faadhaatutu Shanghai Cooperation kana keessa jira. Jarreen kuni warra Chainaa fi Raashaan tolfatani. Maaliif jira kana tolfatan? Akka isaan warra dhihaa kana dura dhaabbatanii falmii isaanii gaggeessaniif. Duuba gaa jarri kuni amatuu walgahii godhatanii taraa tanaas biyya Chainaatti walgahiin isaanii tun taati yeroo guyyaa arraan tanaa walgahiin tun eegaltee jirti. Walgahii tanarratti mootummaan Iiraan inumaatu jara gartee Shanghai Cooperation kana biratti dhiyaattee falmii isiidhaa gartee akka biyyoottan kun guututti tokkoof lama odoo hin taane biyyoottan membariin gartee Shanghai Cooperation keessa jiran takka immoo SCO keessa jiran akka isaan kana gargaaran kanarratti diploomaasii jabaa gaggeessaa jirti jaaniti odeessaa jiran. Keessaafuu biyyoonni gartee keessaafuu warreen Eeshiyaa keessa jiran karaa lolli Ameerikaan fi Israa'el ummata biyya Iiraan tanarratti oofaa jiran kuni nu qofallee odoo hin taane inumaatu Eeshiyaa tana guututti nageessiidhaa jeequudhaaf deema. Ammaas akka nuti gartee daldala nagaa hin daldalanne biyya teenya akka hin guddifne gaasa akka hin gurguranne ummata keenya rakkoo keessa waan naqaa jiruuf jecha kanarratti nuti hundinuu bikka takkaan afaan tokkoon dhaabbannee falmachuu qabnaa jettee hariiroo siidhaatii fi akkasumas karaa dippiloomaasiitiin biyyoottan hedduu gama isaanitti akka hiriirsaa jiran oduun tun ni addeessiti. Dubagaa wanni tuni guyyaa 2-3 deemti. Biyyoottan hedduutu gartee irratti hirmaata. Ammaasis warra membarii ta'anii irratti hirmaatan malee warra ammaasis akka gartee daawwannaatti affeeramanii irratti hirmaataniitu jira. Warri gartee akka membaraatti taa'eeti ajandaa isaanii gaggeessa. Warri immoo akka gartee absorbaraatti takka immoo akka keessummaatti irratti dhiyaatee gartee bikka kana daawwannaadhaaf walgahii tanarratti dhiyaatu. Waan isaan marii gaggeessan qofa irratti gartee takkaa'u marii gurguddoo irratti hirmaatanii takkaa'u karaa dippiloomaasiitiin waan godhaniituma walgahii isaanii tana caqafatan malee irratti gartee yaadan dhiyeessan ammaasis bikka irratti voot godhan irratti hin hirmaatanii jechuudha. Walgahiin tuni keessaafuu Shanghai Cooperationiin akkuma beeytanitti ikoonomiidhaanis Ameerikaa dura dhaabbachuudhaafi. Ikoonomiidhaan Ameerikaan yeroo dheertuu karaa baharaatii fi akkasumas karaa gartee financial systemiidhaan addunyaa tana waan control godhaa jirtu jecha biitii gartee akka Chainaadhaa tun ifaan road and belt initiative jedhanii akkasitti gartee wanni Chainaan yeroo dheertuudhaaf Afrikaa tana keessaa fi Eeshiyaa keessa biyyoottan cinaadhaas gartee karaa baaburaatti ijaartee biyyoottan cinaadhaas karaa makiinaadhaatiin akkasitti biyyoottan adda addaa kana gartee walitti qunnamsiisaa jirtuuf ikoonomii Ameerikaadhaa fi Ameerikaan biyyoottan Eeshiyaa kanarratti gartee haguuggaa isiin irra keessee jirtu kana jalaa bahuudhaaf. Sanii fi Afrikaa keessattis akka malee investi godhaa jirti. Akkasumas biyyoottan akka Eeshiyaa tana keessattis akkuma qofa qabdanitti karaan baaburaa kan Teheraan irraa ka'ee ilaa gartee Chaayinaa adeemu torbaan 4-5 dura gartee lola guyyaa 12 booda hujii eegalee jira. Kuni Chaayinaadhaafis biyyoottan akka Eeshiyaa kanaafis daldaloonni isaanii odoo duraan tuqamne akka gartee namni isaan poolisa ta'ee karaa kanarratti isaan dhaabu hin jiru. Takka immoo markabaan olii gad yoo deeman Ameerikaan gartee akka poolisaatti bahara irratti markabuma nama fedheetu dhaabdee kaanis zaraftee kaanis irraa tursiifti waan fedhe gooti. Ammaasis waan isaan olii gad deemaniinis baruu dandeessi. Amma immoo hoggaa isaan gartee karaa baaburaa kanaan lafa isaaniirra olii gad deeman namni gartee jala deemee waan isaan deemaniin beekuu danda'u hin jiru. Yoo gartee
ilaalcha saatelaayitiin laalanii tilmaaman malee jechuudha. Wanni kun gartee akka malee waan jabduudha ta'ammaan tana deemaa jirturraayi. Itti aansuudhaan qabxiileen warri gartee Shanghai Cooperation keessatti warri Iiraan as keessatti gartee irraa arkachuu barbaaddu akkuma qabxiileen 4 taasirra jirtu kana keessaafuu gartee collective security body jaaniin inumaatu gartee gurmuudhaan mootummoota warra westii kana akkaataa itti firraa dhoorkanii fi akkaataa information itti walii daddabarsan. Ammaasis akkuma gartee daldaloota isaan godhaniin biyyoottan Ameerikaatii fi gartee warri Yuurooppiidhaa kuni isaan kana gartee saabataajii duraan goone takkaawammoo jeequmsa adda addaa gartee meeshaalee isaanii akka duraan goone akkasumas karaa teerorizimiidhaatiin waan adda addaa itti godhanii akka duraan balleessine. Kanarratti gartee walii galuudha. Itti aansuudhaan permanent coordination mechanism. Kun ammaasis gartee waanuma securityidhaatti wajjin walitti dhiyaate kan yeroo dheertuudha godhanii irra ta'anii waliin falmachuu qofa odoon taane kan yeroo dheertuudha waliin odoo yaadan jijjiirre waliin jiraatanii waliin falmii adda addaa gaggeessuudha jechuudha. And then qabxiin itti aantu tan sadaffaadhaa gartee a center for sanctions and resistance. Wanni kun ammaas gartee akka mootummoon Ameerikaatun yeroo dheertu jara kana gartee sanctionaa fi waan adda addaatiin isaan kana laamsheessuudhaaf ni gooti ikonomii isaanii dura balleessuudhaaf akka isaan waan haaree hin binnee fi waan haaree biyya isaanii daldalli isaanii kan guddan kana hunda jalaa bahuudhaafi jechuudha. Saniifuu Shanghai Cooperationiin waanuma gartee jara kanaaf akkaataa isaan itti guddachuu barbaadaniif mala dhaawatanii jalaatti bahuudhaaf irratti hojjechaa jiranii jechuudha. Taap godhaa warri gaa amma dhufaa jirtanis oduurra haasawaa jirra. Jidduu taap godhaa harka keessaniin oduu teenyetti fufnaa. Ammaas qabxiin itti aantu tan tanarra haasawinee jirra. Okay. Qabxiin sadaffaadha tuni inumaatu gartee hedduu ta nama ajaa'ibsiiftu. Qabxiin sadaffaa tuni qabxiin tuni akkam jetti mootummaan Ameerikaadha naannoo Middle East tanatti wanni isiin gartee karaan nagaya isaan uumuu barbaadan takkaawammoo nageenyi biyya Middle East keessatti gartee jiraachuudhaaf yoo Israel akka gartee olaantummaatti irratti ummata kanarratti ol baatee isaan ummata biyyoottan kanaa ol taatee gartee biyyoottan kun isii jala ta'an qofa nageenyi karaa kanaa mul'achuu danda'a yaadajuu pirezidantiin Ameerikaadhaa itti amanaa jaanii warreen gartee karaa kanarratti karaa keessaafuu poolitikaa Middle East irratti gartee hubannoo addaa qaban barruu tanafaa dhiheessanii jiran. Wanni kuni haasawa yeroo dheertuu mootummaan Ameerikaadhaa gartee warreen biyyoottan akka Saudi Arabiyaatii fi Qataarii fi akkasumas biyya gartee akka United Arab Emirates hojii godhaa jirtu irratti waan keessaa bahaa jiru. Biyyoottan kuni yaada kana ni deeggaran. Kana keessaan akka gartee Ameerikaan barbaaduttis Israel ol kaasanii biyyoottan biraa hundinuu gartee Israel jalatti akka jiraatan jechuudha. Kana guujaan ajaja Israel barbaaddu biyyoottan hundinuu gartee akka isaan godhanii inumaatu ikonomii Israel gartee jaaranii waliin nageenyi akkasitti dhufaa. Walqixxummaan hin jirtu jechuudha bika kana keessa. Saniifuu gartee yaada kanaa kana faatu jira. Yaadni kanaa kun gartee booda hogguu hojiirra oolee amma gartee hojiirra oolu jira fakkaata. Sababa Iiraanii fi takkaawummoo biyyoottan akka gartee access of resistance tu yaada kana dura dhaabbachaa jira malee biyyoottan biraa yaada kana fudhataniiti hojiirratti oolchuu jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Wanni tuni waanuma dhugaan nama ajaa'ibsiisu. Ammaasis falmiin akkanaa tuni falmii gartee yeroo gabaabduudhaati miti. Falmii yeroo dheertuu suutaan tarkaanfachaa fuulduratti mul'achaa deemaa jirtu. Wanni tuni
inumaatu biyyoottan akka Siiriyaadhaatii fi Joordanii fi Ijiptii foon kuni biyya waan kana duruun liqimsame waan kana keessa duruun liqimsamee jirurraa wanni gartee jarreen kuni keessaafu gartee isaan kuni warra first round of defense da biyya Israeliif warri gartee Israel akka malee eegaa jiru biyyoottan kana biyya gartee akka Ijiptii faa Joordan faa akkasumas Siiriyaa faadha Siiriyaan gaa yeroo dheertuu dura diina waliin turanii amma immoo biyya gartee isaaniif akka defensitti ilaalaa jiran saniifuu politikaan gartee haalaataan amma jarri kun haasoo kuni daranumaati jabaachaa itti deema akkasitti quba qabaadhaadhaan isin jechuudhaa fi tanumaa walitti hidhatee qabxiin ajaa'ibaa takka Ameerikaan Saudi Arabiyaadhaan meeshaa kan misaayila gartee samii keessaa itti buusaniin takka misaayila itti dhorkaniin tahaad khajaamu kana khe'ifiif Saudi Arabiyaan ifiif bitattee Iraan irraa firraa eeni jetteeni gartee qabduutu jira misaayilo maashinoota sana akka jirutti karaa Israel akka ergan gaafattee jirtii jedhan yeroo ammaan tana akkuma beeytanitti Ameerikaan sistemoota kana gartee karaa Israel guuraa jirti khe'ifii qabduus akkasumas sanitti kan yeroo dabarte lola guyyaa 12 sanirratti hirmaate cinaasaa Iraan barbadeessitee jirti kaanis dalaguu dhaabee jira kahaaf immoo amma gartee walis suphamu jira dubagaa sistema kana bikka takkatti kan badees gartee yaasanii isaan kana gartee bikka buusuudhaaf sistemni haareen kan jaaramee lafarra jiru hin jiru saniifuu kan jaaramee gartee lafarra jiru kana yeroo dheertuu waan barbaachisuuf jecha jarreen kuni karaa adda addaatiin akkuma gartee biyyan akka gartee Saudi Arabiyaatii fi biyyan akka gartee Qataarii fi biyyoottan biraatis maashina kana karaa Israel ergaadha jetteeni keessaafuu Saudi Arabiyaan torbaan kana nuti maashina keenya kana hin erginu jettee Ameerikaadhaaf deebistee jirti jedhan dubbiin tun garuu hangam takka dhugaadha hangam takka gartee nu sobu jiranii wanni irraa beeknu takka illee nu hin jirtu yeroo takka newspaper irratti gartee guu kana barreessan kana Saudi Arabiyaan gartee nuti hin kenninu jettee ibsachuu ni dandeessi garuu immoo harka lafa jalaatiin meeshaa san numa ergitii jechuudha so kana gartee hogguma dhugatti warreen gaa miidiyaadha gartee miidiyaaleen irra hedduun amma kana jala deemanii qoratanii ifattiin baasan maaliifis Saudi Arabiyaanis akka gartee meeshaa tuna taka'u independent journalistii biyya isaanii keessa naqanii akka isaan oduulee kana tana baasan ittiin dhiisanii ammaasis firii meeqa gartee hanqa qabanii fi kana yoo saatalaayitiidhaan laalanii baasan malee garuu immoo hanga fedhanillee yoo kadhoorkan taate taka'u akka gartee miidiyaaleen adda addaa hin baafne yoo gartee Saudi Arabiyaan dhoorkitellee jarri independent miidiyaadhaa kuni jala deemeetuma baasuu ta'a tana beeka Saudi Arabiyaan maashinoota kana hedduudha qabdi inumaatu dhiyoo tanallee gartee bitachuu jirti dubagaa kan bitachuu jirtu kuni oordera keessa seenaa delivery isaa yoo xiqqaate 2027 faa keessa yaaniiti odeessaa jiran gama kaanin ammoo rasaasoonni gartee misaayiloonni kun nyaatu magaalaa irraa hin jiru magaalaa irraa akka malee dhumee jira kunuu gartee yoo xiqqaate toora baatii 8 baatii 6 irraa ilanga baatii 8 eegaa jaaniiti odeessaa jiran sanii fi Ameerikaan amma daddaffiidhaan maashinoota kana bikka adda addaa walitti guurtee karaa Israel ergaa jirti akkasumas rasaasoota isaatis misaayila isaatis waliin guuraniiti biyya Israel geessaa jiran akkuma gartee amma dura irra deddeebinee haasawaa jirrutti lolli biyya tanaa kuni Israel fi Iraan jidduudha dhaabbate hin fakkaatu saniifuu gartee wanniin ani isinii himaa ture san kunoo oduun akkanaatunis tamirkaneessituu jechuu yoo gartee lolli Iraanii fi Israel jidduutti dhaabbatee jiru taate wanni Ameerikaan Israel Suudiidhaan meeshaa gartee tahaar hajaamu kana karaa Israel ergaa jetteeni isaan gaafattuuf hin jiru tana beeka saniifuu isaan kun hundinuu gartee qophii addaatuma godhaa jiran
garuu immoo biyyoottan lachuutu waan godhaa jiran wal quba qaban wal harkaniisi kana keessa gartee yeroo gabaabduu keessatti lolli kuni yeroo nammoo hin beekamtu beeka lolli kuni gartee torbaan dhufus ta'uu ni danda'a edanu galgalas ta'uu ni danda'a garuu immoo lolli kuni gartee haareetti waluma deebi'uu deeman tana quba qabaadha maaliif biitii Yemeniis Israa'el dha'uu hin dhaabne isaanis markaboota Israa'elii fi akkasumas mootummaa biyya Israa'el tanaas dha'uu hin dhaabne isaanilleen hamma uummanni Falastiin dhumaa jirutti nuutis gartee misaa'ila gama keessanii giiftii isinii erguu hin dhiifnuu jechaa jiraniin irra deddeebi'aniitillee dubbachaa jiran saniifuu ammaan tana Israa'el bika gartee uummata Yaman kana itti dha'uu dandeessu keessa hin jirtu akkasumas Ameerikaanis Yaman tuquu hin barbaadu yeroo ammaan tana maaliif markaboota siidhaa gurguddaa karaa baaraa kanarra jiruutu jira markaboonni kunis akka duraa tuqamu hin barbaaddu saniifuu isaan kana gartee nuutiin dhoownu jaanii gama kaaniin ni dubbatan gama kaaniin ammoo bikata gartee akka kana isaan sodaachisan dhaawanii biraa deemuun ni tattaafatan saniifuu wanni kun gartee itti tarkaanfachaatuma fuuldura deemaa jiranii jechuudha. Qabxiin itti aantu okay qabxiin itti aantu tuni inumaatu maas qabxii ajaa'ibaati taaftaaf godhaa sheer godhaa warra gartee ammaan tana dhufaa jiruuf oduurraa haasawaa jirra oduu guyyaarraan tana taaftaaf godhaa sheer godhaa waliif daddabarsa pirezidantiin Ameerikaadhaa yeroo takka nama kofalchiisa torbaan wadabre kana Iraanii fi maali Yukreenii fi Raashaan lola isaanii kana guyyaa 50 keessatti dhaabanii ceasefire mallatteessuu qabanii jee haasawaa ture guyyaa 50 keessatti arrammoo deebi'ee kunoo torbaan lama qofaan kan naafii jechuu jira dhiiroo maaltu jijjiiramu jira takkaa'oo gartee maaltu gartee dhiibbaa tana barbaachise torbaan eega gartee guyyaa 50 keessatti lolli kun dhaabbachuu qaba eeganni jee ifiifuu torbaan takun geenye guyyaa 50 keessaa ammas deebi'ee gartee guyyaarraan tana torbaan lama qofaan kan naafii jechaa jira jechuudha. Wanni kuni mootummoota addunyaatii fi warra gartee waan kanarratti yeroo hedduu irra deddeebi'ee haasoo hunda confuse godhaa jirti. 2 weeks fi 50 daysin waan adda addaati. Maaliif mootummaan tuni dhugumatti keessaafuu Yukreenii fi Raashaan guyyaa arraan tanaa keessa inumaatu Raashaalleen walgahii wanta godhaa turte agarsiisa markabaatii fi kana bahara irratti gartee godhaa turte kuni gartee kanuma amma dura pilaana godhanii godhuudhaaf deemani sababa Yukreen duroonnan 200 ol bika gartee isaan agarsiisatti godhuu deeman sanitti ergiteef Raashaan walgahii agarsiisa san guutuutti kaansel godhanii duroonnan isaan ergan sanirraa irra hedduusaa bubuusanii jiran takka dhaawanii jiran akka oduun adda addaa dubbachaa jirtutti amma immoo guyyaa 12 gartee wanni Donald Trump jechaa jiruuf maali dhiibbaan gartee ammaan tana dhufaa jirtu kan gartee nama hedduu dhiibaa jirtu jechuudha namni duraan hogguu gartee inni guyyaa 50 jee kana keessatti guyyaa 50 keessatti immoo takka Ukraine prezidentii Ukraine kana buusanii nama biraa bikka haa'uudhaaf deemanii ammaasis gartee nama gartee bikka bu'u kana barbaaduudhaaf yeroo isaan barbaachisaa faajaanitti odeessaa jiran maaliif namni isaan bikka buusuu barbaadan akka gartee oduuleen takka jechaa jirtutti nama gama Ameerikaatis hedduu hin taane nama gama Raashaatis hedduu hin taane nama gartee jiddu jireessa jechuudha nama akkasii isaan barbaadan garuu akkuma beeytanitti namni ammaan tana biyya Ukraine kana aangoorra jiru nama gartee karaa dhihaa kana as jiru inumaatu gartee deeggarsi warri dhihaa kun akka jirtutti gamasaa jiranii tanaafuu Raashaan namticha kana wajjinis gatteenyee nuti haasofnu namticha kuni eega gartee maandeetiin isaa takka immoo yeroon aangoo isaa guutuutti gubatte
yeroo dheertuu taatee jirti amataa olii tanaafu namni biraa bika bu'ee akkasiin namni biraa transitionan angoo isaanii gartee hoguu filatamanii irra dhiyaatan booda nuti wajji gatteenyee marii tana gaggeessinaa takkaa immoo akka transitionatti yoo jiraatan gatteenyee marii tana wajji goonaa jedhaniiti dubbachaa jiran. Tanaafi yeroo hedduu pirezidantiin Raashaadhaa isaa wajji gattaa'ee marii godhuu didu jira. Yeroo takka takka warra dippiloomaasii erga yeroo takka takka foreign ministerootaatu gattaa'ee marii godha. Garuu immoo akka pirezidantitti gartee akka gartee namtichi Ukraine barbaadutti walgahiin ta'utu hin jirtu. Akkasii ta'an qabxiin itti aantu qabxiin itti aantu tanuma Ukraine fi Raashaa tana Raashaan guyyaarran tana ibsa addaa baaftee jirti. Ibsi isiin baaftee maal jaa Raashaan duroonan Ukraine karaa Raashaadhaa ergaa jirtu kana firraa dhoorkuudhaaf internetii bilbila mobile internetii gartee cuccufuu eegaltee jirti jaan keessaafuu karaa gartee duroon kun itti deemu itti ergan keessaaf naannoo gartee duroon kan itti ergaa jiranitti mobile internet serviceedha cufaa jiranii jechaa jiran. Kana gartee wanni godhaniifis duroonan kun irra hedduunsaa wanni inni itti fayyadamee gartee olii deemu frequency internetii kana internetii mobile kana takkaa'u mobile service internetii kana itti fayyadamee olii deemu. Saniifuu hoggaa gartee Raashaa keessa dhufe naannoo Raashaan harkaa qabdu keessatti Raashaan internetii cufteeti akka wanni kun gartee fajaaja'u deemuu hin dandeenye gootee akkasitti isa kana attaak godhuudhaaf takkaa'u immoo isa kana gartee odoo waata kan balleessine buusuudhaaf itti fayyadamaa jiranii. Kun immoo oduma ajaa'ibaati. Keessaafuu gartee lola Ukraine fi Raashaa gidduu deemaa jiru kana biyyoota lachuutu guyyaa irraa teknoolojii jijjiiraa jiran. Biyya gartee yoo Raashaan waan haarii uumte isaanis waan haarii boru uuman. Yoo Ukraine arraan tana waan haarii uumte Raashaan boru waan haarii uumti. Akkasii wal lolaa jiran. Inumaatu lolli isaanii kun gartee bika duroon kun nama caalee goda hunda keessa seenee nama bika gartee meeshaa amma duroon habba lamaatutu tooftaa lamaan itti fayyadamaa jiran. Tooftaan duroonaa takka tan gartee deemee waa balleessu. Tooftaan duroonii biraa immoo kan deemee basaasu. Lachuutu itti fayyadamaa jiran. Saniifuu kaanis gartee bika waraanni jiruu fi bika meeshaa kaayyatanii fi bika namni itti dhokatu hunda deemee barbaadu kuni hin mul'atu kana arkuu hin danda'an. Ammoo kan dhaqee gartee nama dhawoota kaa'u kan waa barbadeessu kuni akkuma namaatti gartee bikkumaatti jirtu si dhufeete akkasin nama kana gartee goda hunda keessa seenee wal fixaa jiran. Dhugatti gartee yoo dandeessanii viidiyoolee isaa sanfaa viidiyoolee jira kana telegiraama gubbaarratti ilaalaadha. Loluma addaatu deemaa jira. Lola gartee addaa. Saniifuu gartee tanaafiin isiniin jaa lolli fuulduraa lola durooniiti. Lola gartee akka duritti ilmaan namaa hedduu qawweedhaan wal fixu odoon taane lola durooniidhaan bika adda addaa gartee bika fagoo ta'anii wal dhoonii fi akkasuma sanitti misaayilotaan ta'anii wal dhoon ta'u jirti. Saniifuu waanuma addaatutu as deemaa jira jechuudha. Okay. Qabxiin I think wanni irraa haasawaa jirru gabaabinatti tana fakkaatti. Dhumarratti qabxiin teenya tan warra West Afrikaadhaati. Ta West Afrikaadhaa yeroo hedduu gartee namni keenya akka malee keessaafuu gurbaa Ibrahim Traoré kana akka malee gartee dinqisiifachaa deeggaraa oduu isaa tana jala deemaa jira namni gartee biyya teenya. Dhugumatti isa qofallee odoon taane biyyootan sadeen isaa wajjin hojjechaa jirtu biitti gartee akka Niger Maaliin faan dhugumatti isaan sadeenu yeroo takka toora xiqqoo wal macinaa jiranii yeroo takka aangoorra dhufanii ammoo akka gartee yaada tokkootiin isaan sadeenu aangoo tana gaggeessaa jiran. Jarreen kuni wajjin hojjechuu birallee dabraniiti biyya isaanii tana akka gartee biyya takkatti
deebisuudhaaf hojjechaa jiran. Kana keessa yeroo amma duraa gartee biyyootan West Africa kanaa wajjin hojjechaa turan. Eega gartee biyyootan kuni warreen aangoo isaanii gaggeessuu fi takka gartee kubdeetaadhaan aangoo irratti as dhiyaatan booda warri gartee ECOWAS jaaniin jara kana sadeenuu biyyootan sadeenuu dhaaboota gartee warra West Africa kana keessa areeniiti turan. Dubagaa jarreen kuni hariiroo isaanii jabeeffatanii jidduu san inumaatu akka lolaatti gartee jarri warri West Africa dha kuni warri ECOWAS jedhamu kuni jara kana dheenee wareerree aangoo irraa isaan buufna ila jaan takkatti wallaluu turan. Jarreen kunis yoo isin airspace keenya keessa seentan namuma fedhee gartee nuti ni dhoonnaa jaaniiniti deebisaafi turan. Yeroo san inumaatu addunyaan gartee karaa lola addaatti achi deemti yaanii nama hedduutu sodachaa ture. Garuu immoo eega san booda warri gartee West Africa kunis sababa gartee diplomaatonni adda addaa jidduu seenaniin akkasitti karaa lolaa tarkaanfachuullee irraa hafaniiti. Isaan ammoo hariiroo isaanii daran jabeeffachuudhaaf dhaaba addaa tolfatanii turan. Dhaabni isaan tolfatan inumaatu gartee dhaaba kun akkuma gartee na duuba gartan kana Alliance of Sahel jedhama. Dhaaboota kanaan isaan sadeenuu dursoo biyya takka akka biyya takkaatti gartee akka waliin jiraannu kanarratti gartee walii galuu qabna jedhanii walii galanii jiran. Kana jechuun maal? Yoo biitti sadeen kana keessaa biitti takkallee kadhoomtu taate isaan sadeenuu akka gartee biyya takkaatti nama isaan dho'isan irratti lola banan takka duraa san. Lamada waa'ee security irratti walii galuudha. Sadaffaan waa'ee daldalaa irratti walii galuudha. San bira dabranii amata dabre kana paasaboorallee tokko baafatanii jiran. Biyyootan sadeenummaa paasaboora tokko walii qaban. Amma gaa kana keessa deemanii torbaan kana immoo haareetti baankii walii banatanii jiran. Kuni guddina gartee isaan jarri kuni biyyattii isaaniitiif akkasumas daldaloota dhiibbaa daldaloota warra dhihaa kana keessaa bahuudhaaf baankii mataa isaanii ijaarratanii akkasitti ikonoomii isaanii tana karaa sovereignty taate karaa gartee bilisaatiin gaggeessuu barbaadan. Wanni kuni gartee waan akka malee gaariidha. Keessaafuu biyyoottan Afrikaadhaa kuni gartee akkana jajjabaatanii jarri sadeen kuni wal cinaa dhaabbatee akkasitti guyyaa gartee baankii tana gartee hojiirratti dhiyeessan waliin akkana dhaabbataniiti gammadaa turan. Dursoo gartee baankii tana banachuun isaanii akka isaan haasawaa jiranitti waa sadi gurguddoodhaaf isaan gargaarti. Dursoo financial freedomii mataa isaaniitii fi itti aanee ikonoomii isaanii akka barbaadanitti guddifachuudha. Sadaffaan gartee gargaarsa biyya alaatirraa akkan gaafanne keessaafuu biyyoottan dhihaa keessaa. Yeroo ammaan tana biyyoottan sadeenuu albuudoota isaanii gurguddaa kan gartee amma dura saamamaa ture. Albuudoonni isaanii hedduudha akka malee saamamaa turan. Biyyoottan akka gartee Kanadaatii fi Firaansii fi biyyoottan biraatis waan isaanii kana gartee gatii rakishatti achi keessaa baasaniiti biyyoottan addunyaa tanarra geessanii gatii qaalitti gurguraa turan. Inumaatu dahabni gartee biyya isaanii keessaa bahee hogguu Firaansi dhaqu Firaans 50% gaditti bitteeti addunyaa irratti parsantii 800% humaa olitti gurgurtii jechuu. Fakkeenyaaf qarshii 50 bitaniiti yoo xiqqaatte qarshii 100 gurguraa turan. Waan akkasiisan irra dalagaa jiran. Wanni kuni amata 100 olfaadhaaf irra deemaa ture. Gaa yoo xiqqaatte amata 75 haa ga'u eega gartee irratti godhaa turanii san duraas waraananiin karaa adda addaatiin saamaa turan. Inumaatu gartee akka odeessanitti yoo xiqqaatte saamiinsi isaanii amata 100 oliiti. Jaanii gartee warri kana jala deemee hordofu hundinuu barruuleen adda addaa ifa gootee jirti. Maaliif Firaansi eega gartee Ameerikaa Afrikaa seentee saamuu eegaltee yeroon amma miti yeroo dheertuudha. Dubagaa biyyoottan kuni ummatoota warra dhihaa kan biyya isaanii keessaa albuudoota saamaa jiruu fi akkasumas kaampaanii adda addaa banatanii odoo mootummaan isaanii regulating goone saaminsa addaarra warra turesan hunda biyya isaaniitirraa baasanii jiran. Inumaatu kaampaanii gurguddaa tokko fa'aa akka isaan gartee qixaaxa taaksii gartee kafalutti hin jirtanii
amata gartee hanqa kanaaf taaksii kafaluutu hin jirtanii jaanii taaksii faa irraa guuraa turan. Ilaa hanga gartee warra kaampaanoota san gaggeessullee mana hidhaa galchanii jechuudha. So waan akkasii sanfaatu deemaa jira. Tunis gartee hedduu oduu gaariidha. Afrikaadhaafis gaariidha. Akkasuma sanitti biyyoottan biraatis tarkaanfii kanaa tana gartee jala deemanii biyya isaanii gargaaranii inumaatu ikonomii isaanii guddisuudhaaf akkuma quba qabdanitti gartee namtichi keessaafuu Abrahaam Traoreen kuni biyya isaanii keessatti oomisha addaatu deemaa jira jaanii namni hedduun sooshaal miidiyaadhaa fi miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jiran waa ijaaruudhaa fi mana barnootaa jijjiiruudhaan akkasuma san masgiiddanis jijjiiruudhaan wannummaan gartee inni godhutti hin jirre takkallee hin jirtu. Daran ammaasis ummata biyya isaatiif akkaataa gartee manneen ijaaramee bilaashitti namaa itti kennamu keessaafuu gartee nama faamilii ta'ee san kubbaraan ijoolleedhaafis mana barnootaa akkasumatti gargaarsi gartee nyaataa hundinuu namaaf akka kennamutti waa hedduu hojjechaa jiran. Gama kaaniin warra gartee health careedhaas karaa social serviceedhaas qaceellotti gartee akka duri hin jirre daran irra deddeebi'aa tolchaa jiranii. Tuni gartee oduu gaariidha fakkaatti gaa oduun teenya taarraan tana fakkaatti tana jidduu warreen gartee gaaffii qabdan yoo jiraatan